rakkatti namni kudha torbaan haale kana waa meeqa gizee leenci kennamuuf iyya isaa re'een dammayxe beerri arabaa dammayxe haati faaxee qucci bidigii hojjechiifte miila isaa qal'oo gogorrii san agarsiise lafarra gangalate boo'ee yoo koomitii xarasan dhufee akka sa'a tokko taa'ee kana hunda maaltu geesse fammasuuf harama rabbii jala dhaqee dannasee hay fammasuun ikkoo nama cinqee bara. Bu'aan isaa maal inni har'ara wanni inni akkasiin lafee sun Sumaaleen hin sodaatee jechuudha. Sumaaleen dhuftee sodaatee argite wakka sini galee innaa irra hedduun keenya ani wanni yaada kana kaasee maal inni ijoolleen keenya baay'een fammasuuf cinqamaa jirtaniif amma waa arrabsuu kanaan fammasuu carraan isaa dhumateera jechuu barbaade. Ganda namaa arrabsuu, amantii namaa arrabsuu, sheeka arrabsuu, haraama halaal waan akkasii jechuun dhumateera. Karaan hin fammastu in xiqqaatta mana in jibbamta namni fayyisi jedha. Fayyisi jedha. Durii tokko ganda namaa yoo arrabsite ati goota. Dur. Gizeetti bakka hidde kana lamaan dafite ganda namaa kana mucura gootu goonni si gahin jiru. Mee ahun dabbare. Dabrual taballa. Sheekaa roobee amma karaa gabaabaa jaartii ofii ke dubrummaa irraa dhabna. Gubachuun amma ka roobee damaratti fakkaatuun amma ka dalloomaa irratti fakkaatuun amma ka kookaan akkas ta'uun amma ka birri kiyya garaan ni nyaatuun amma ka. Sheeka qofa taate bar qaraateef dafteen fammastu yoo waa wayii sababanne hin jiru bar. Amma kun namni hundi kau jechuun amma ka jedhama bakka mammaa isa godhatanii bar koomititti kau jechuun amma ka maaliif inni dubrummaa dhabe kau jedhe. Haadha guyyaa gisee ka maal suma neetiin ijoolleen guutuun isaa maal jedhamni kuma kudha torbaa jedhe kau jechuun amma ka isa ka kau godhe jaartii fuudhe dubrummaa irraa dhabe kau jedhe isin maal abbaa keessanitti kau isin godhe. Mee maaltu kau isin godhe isin? Ishi kama karaa gabaabaa jechuudha. Ishee habibocha ani wanni akka asirratti isinii dhaamu Fatiyaa ko maayilaaf jirta. Agartee biyya barbaaddee waliin ballamsiisiiti warri afaan biyya USA kana jiran illee warra afaan beekan gartee warra afaan Ingilizii beekan barbaaddu faranjii waliin taphadhu Oromoon si mo'achiisa dhugama rabbii si hima ati garuu gadhaabbadhu ejjennoo kee akka amma jirtu kanarraa eenyummaa kee kanarraa hin jijjiirinii galatoomi ulfaadhu nu boonsite mataa ol nu qabde alaabaan abbaa gadaa dhiiga kenna eenyummaa kenna okay alaabaa abbaa gadaa jechuun eenyummaa dhiiga kennaati sila kana ta'eefuu jabaadhu sin jedhaamilee kennu qabiinsi Ayyee galatooma duraan dursee Kingi Kamal Abdallah haasaa hundi haasa'ee jira waa takkitti jedha garuu immoo namoota tokko tokkoof ergaa qaba laal ajandaa isin duraan barbaadan Kingi Kamal Abdallah tokkoffaa waa lama qofan jedha tokkoffaa akka nama giiftiif hin bololle duraa yeroo taphni beellamaa hafu nama mana namaa fidanii gastii gubbaa galchan laal ofitti amantummaan lammaffaa deemaa galaa Oromooti yeesanichiin kuu jedheen sadaffaa osoo alaabaa tana lafa kaayee ka'e torbee tokko guutuu ajandaa godhatu deemtan amma namoonni takka takka laale dhageeffadha karama kamiinuu kalellee Kingidha har'allee Kingidha nama osoo giiftiidhaaf eenyummaa ofii lafa kaayee Oromoon takka as jiran teettu ittiin boonna kalellee har'allee Kingi Kamal Abdallah gurra Oromooti goote nama eenyummaa ofii laal eenyummaa ofiiti warri immoo akkana taanee osoo iyyoo deemtan laala abbaa feete ta'e mutawwaa feete ta'e bargaaf duraatu hin taphatin jenneeni maali hin jenneeni qabattee dhuftee ni salphatta laale duraan nama arrabsuan sirratti maradha arraba mee atummaan feete duraan akkana jenneeni maali keessa Ustaaz Kamal Kingi kantiibaa magaalaa Makkaati jaalatullee jibbitullee akkam goota jedha harka isaa jirta har'a kunoo Oromoon laale itti mallatteessitee abbootiin gadaa qeerroon qarreen kunoo kiingummaa isaa mallatteessitee fi jirti gurratti calaw fudhu gitti fudhattalan liqimsi
توك توكي من فيسبوك ميلاد باكو مكبتو كينج كمال عبد الله هيا ما تكمل ما كمان سينو دندتو مالكو تكم سميه oromadii Soomaalidu waa walaalo kush baan wadanahay laakiin annagu oromadu walaalaheena Soomaalida ma nacayno Soomaalidu waa walaalaheena laakiin ninkan maanta Sheikh Jamaal la ciyaare wuxuu buu sameeyay eeg Soomaaliya wax baan ni sheegaya imikan Soomaaliya iyo Hargeysa calan kale bay leeyihiin calanku Soomaali waa calan buluug calan Hargeysana waa calan kale laakiin nin oo Soomaaliya iyo nin Hargeysa hadday wax isla ciyaaraan ninka Hargeysana wuxuu soo keenanayaa calankiis ninka Soomaaliyana wuxuu keenanayaa calan Soomaaliya soo sidaas ma ahin laakiin imikan annagu Oromaan nahay waddankoon waa Ethiopia laakiin Oromaan nahay Oromo waad garanaysaa Oromadu qoomaya ugu badan oo Ethiopia jooga weeyaan ninkan nin Ethiopian oo Oromo weeyaan alan ku soo saartay hadduu alankiisu alam Oromo saartay waa wuxuu leeyahay ninkan waa inuu samaysto alankiisa ninkan oo Soomaali wuxuu ka yiri alankan waa alankee alan Oromo ka yiri alankan Oromo dadkaad alan Ethiopia dig annagu di alam Ethiopia ma jeclan waxaan rabnaa alamkeena alam Ethiopia alan soo Oromo kaas oo Kamaal dhigtay alankaas rabnaa annagu laakiin Soomaalidu qaarkoodu Oromo way nacab yihiin wax walba haddaad samaysiin Oromadu kor bay joogtaa Soomaali wax walba haddaad samaysiin kuwa Soomaali kasma sheegaan Soomaalida Oromada nacay Oromadu kor bay joogtaa iminkan Ethiopia dadka ugu badan Ethiopia waa Oromo Ethiopia Oromo iskale Abiy Ahmed Oromo baa xukumaya حتى Oromadu حتى Soomaali way gali doontaa haddaad sidaa maxaad samaynaysid هاي ما حد سمين كرتين أنك أورومان هاي ألين كلام هالسنة ألين كانوا على الأورومو واكاس أصلاً كيسة قدكت ألين كإثيوبيا متى يجرانوكو ألين كإثيوبيا دكتة يا إستل أمهارده يدكتة لكن أورومو ألين كلي يلي واسدا سيدا دكتة هرجيسة يو سومالي أوكل سومالي دو قارقار كودو Oromo inacab yihiin annagu walaalaan nahay dad islameed joogaan nahay hataa dad isla muslimaan nahay wax sidaas oo kale ma fiican ninkaas waxaa sameeyay Soomaalidu walaalaheena waa inaad baxtiin wax fiican maahin inaad u soclisin waa sidaas akasi Sheikh Jamaal kun deebisaa gaarii dhajeeti yaadan deebisaan kun isaanii fi ijoolleen teenya taafaan Soomaaliya beeytulleen gurbaa kanaaf gabbaatanii deebisuu fi qabdanii kunni gartee Oromoo tuffachuurraayi maaliif gartee alaabaa isaa qabatee eenyummaa isaatti boonee waan kana maaliif as baherraayi jechuun qabuuni maaliif gartee alaabaa Itoophiyaaf duuba kaayi alaabaa sana inni hojii taphachuun waan sirrii hin ta'ini Sheekh Kamaalis gaa harkatti diduun isaa waan sana harkatti fashaleessuun isaa alaabaa tiyya malee yoo hin ta'in deemjee isaa ari'uun isaa akka seereetti waan gaarii godhee waan bareedaa hojjettee. Muummitiin ka jedhu kana nagalche jechaa jira iisoo qabu jechaa jira soo galbal habaan kun weetii naqi mee Sheekh Jamaal naqi. Jala gadi bu'aa na deebista jala gadi bu'aa. Yaada isaanii baruun bareedaa naqi. Soggal naqi. Muuddiin jedha iisoo qabu jechaa jira. Hayyi muuddiin soo dirsoo. Waa lagu la ciyaarayso qof muhiim oo maskax leh ayaa lala ciyaaraa moogtay. Waa gad. waayo ninkan isaga laftigiisu iskuma kalsoonayn hadda hal daqiiqo gudaheed waa kii kaga badiyay kii yaraaga kale markii uu soo qabtay oo la ciyaaray isaga laftigiisu
meesha sadaqada buu ka rabay sadaqada uu ka rabay laftigeeda inuu ciyaaro oo loo ciyaaro bay ahayd laakiin quursi maanta dad la quursada ma nihin dhowr boqol oo milyan oo maanta adduunka oo dhan caalamka dadka ugu horumarka gaadhay waa oromo inagu oromana la yidhaahdaa waxba waxaa dhagaha u dhigina bad'aan hay turta jechuudha maskii mange sheeppii yoo masha Allah intala oromootiin bareeddii dhiirri hundi hin gorora yeroo san inaan waa hamachuu kanan beeku maskii arginaan inde nama wallollee sababaa san mana walii hin dhufneef jira ammoo ijoollee giftara aaxifaallu ሁለተኛ ati dhiira ililiin irratti darbi nama jedhantu jira hiriyootuma jira hiriyootuma iluufaa jechuu laayif irratti ati dhiira amma booda ilillii takka irratti darbi jedhanii nama ofirraa dhoggee dhufanii jooyin godhee ka fooloo walitti qabnu mana kiyyan daawwanne jira ani namni sossobee kadhee kabajoorre boksiin ofirraa dhogga waan ta'eef innaa maqaa dhabuun barbaadu amma yoo maqalee dheeraa koon qabu nama guyyaa tokko illee naa kennee beekuu miti seeni galee hayidhaa taphana namooti taphana namooti taphana namooti anumaa miskiina daalacha waan beene kana baatii fi iluun kun dhufanii motora kanan makiinaa kanan lama namoo achiisa akka waan bakka alola itiyoo ertaraa kana moodhee tokkotti natti dhagame intala feemasii guddaa fooloorii 500 qabu yoo sananiif foolooriin kiyya 60 50 bakka dastaa guyyaa san gammachuu guyyaa san gammade gaafa taphabee lamaan gammanne achi ammallee gisee angastii banu baatiin jechuu wanno wayii keessatti as bahe ayyoo san tiraaka kanan beeku diyaasbooran baay'ee waliin beeku mire feesbuuk irratti waliin beeku achi gaara wayii keessatti as bahe inde kun jaalmarroon abosona jira achirraa gad darbaa ture motora jedheen xiyyaara kan private elekoo wanno jedhamti wal helikopter jedhame inde gaara keessa doroon hin gattu wallahi uddatani jechuu iluu baati jaalala isaan jaaladhu rabbi ayatu wallahi በቃ ዱጉማ ረቢ ዋንጀሩን ቀቡፍ ጀቻና ይረዳ እና በጣም ነው የወዳችሁት። ባስቲክ ያ ዌልካም ባጋደ ቤተ እንጅር ተገሩ ማን ዶክተር ጋር ነው አርጎ ደም ግዜቱ ኮመንት ዲካስ ጎሮ ጉቱ ካራሚለ Kambasi warana dengan blog si gose si santo ko. እሺ Ya siapa? Apa bala mana hanna warri kabdan. Wallahi turra of. Apa bala mam ji double da double ji double ji. Double tati o mana. gubat icciti tinikimsa ture walin gurgurannu jedhe yoo hadha bifa haarawaan haaroonfamu edaa gootonni suni gootota gartee hadha hafan keessatti illee edaa gartee galma ijaaratanii darbaniis jechisiisa jechuudha. dhiiratu seenaa galmeessite jira. Dhiirri seenaa galmeesse kun yoo gaddeebi'ee beeraa ijoollee arrabse yoo ijoollee hujii hin qabnee hujii godhattee hadha dibaatee waan hin taane gartee gas immoo dubbattu kana waliin gaddeebi'ee kan dubbatu ta'e situ of xiqqeessitu seenaa keellee deebi'e. مفلسين اصلا اللي عندي لا اذا ما هم قدومات اللي عندي ما تتكلم معاهم اللي عندي تاج فوق راسك يشطب الكلام معاهم اللي عندك ما هدرنا عليهم اللي عندي ما تهدر عليهم جايز اما دبروا شباب دبروا ما تتابي قرا بالناس اما قاعد بيتي جماعة قاعد بيتي جايز والله يا جماعه يعطيكم الصحه وصلتوها نص مليون تكبيسه قريب 600,000 تكبيسه نص في اقل من في 5 دقائق وصلتوها نص مليون تكبيسه اقسم بالله لكبستوا يا جماعه يا الله يعزكم والله شكرا على التكبيسه درتوا اللي عليكم اقسم بالله العظيم يا جماعه كي دخل قال جوله واحده واحكام سلخ قال جوله واحده بعد كيف خير يزح ترانسليت قولي اما تبعلوماتكم طيبين ايوه
مبروك وين مبروك فوز هي، مبروك فوز هي. شكرا مادني، شكرا كنتوية، شكرا المكبسين. الله يعزكم الناس اللي كبستوا. وصلتوها 700,000 تكبيسة، باقي 300 على مليون. خلاص كم انت اخوي، علشان انا دكتور عملت لك مسامحه. علشان انت وش؟ دكتور دكتور كيف دكتور؟ دكتور قلب، دكتور حب. انا درست 24 سنه في تشاينا. في تشاينا درست الشعر؟ ولا وش درست؟ درست علشان الشعر. كذا انا عملت لك مسامحه. انت درست الشعر، ضيعت لي 10 دقائق من وقتي، 15 دقيقة 3 جولات، 15 دقيقة ضيعتها من وقتي. انا جاي باش نلعب معاك هنا كيما هكا؟ ها؟ جاي باش نلعب معاك كيما هكا؟ انزل لعنة الله على ابليس اللي عصى ربي، انزل انزل روح روح. انا بدك يا بيتو سريع كوبا. Sattiin baalageedhaan safuu hin beektu. Wallahi safuu hin beektu. Intalo mee osoo safuu beekte waan isin achirra jettee barreessite sani mee koomentii jala barreessaa isin warri hordofaa turtan. Ana guyyaa sana dhugaa isiniin jechuun nan dhukkubaa hin kiyaafu. Waan isin barreessitee fi waan isin poostii gootee hunda laalee hin finne. Bakka jarjarumatti dhufee Facebook irraa waan san dileetii godhee tokkoffaarra dhufee paaspoortii jijjiiradhee Facebookii fi ergasii booda waan isin poostii goote san an dileetii godhe. Wallahi waa'ee isii yeroo hedduu hin haasawini, dhimma isii waliin eeyyani. Kanaafuu taananni ani waa ittiin balleessine lammatallee ufumaa natti deebite. Ani waa takka ittiin balleessine. Isiin tun waa kiyyi fudhatte malee annakee waan isiin hin fuune. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتا لبوكو جرا الحمد لله. هاوي شامي في إبتي سورة دلقون جنديسا إني دلق. كنافو تانا جتو إما كنا رديبتني ننقافتنا. هاوي بقى ربي سباس اللي رديبتني نانين جرينا بكلا. نانين جرينا رقاسي نيما. نانين جرينا. نيجلت انتلو سن بقى كبسيستي والله قوبزيتيا. أما بودا إيسي أفرا حييتو لكتلتوما. waan isin albahaa turte tokko lama miti. Tana sodaya amma ati eencuma yoomuyyuu. Wallaa waan hin taanetti immoo maqaa na balleessite, waan ani hin qabne narra keette. Mee namni jeewumee gara Feesbuukatiin namoonni argaa turtanii jechi hagas ga'u narra kaayamuu jechuun wallahi numa obseef iyyuu ani nuun dubbanne iyyuu garuu lammata isiin natti deebitee narraa taa'e jedheeni ni beekta yeroo an laayivii dhufee gama laayiviitiin Feesbuukiitiin laayivii waraabee ture narraa taa'e ani homaa hin qabu ani homaa quban qabu dammatu akkasii gama laayiviitiin Feesbuukii waraabee ture sababa ishii jecha mi'a anaa guyyaa takka laayivii Feesbuukaa seentee beenne hotel media rana baate sani ol bahe namni na laalu jammaran anin tatte haa ta'uun sodaachisee haa ta'u ni na jallaan badusee taniri intala afaan dhiisii yoo sibiila hin kuttu uffata gurgura ijaargura. Kanaafuu taanani anaa duraan hin dubbannillee akkaan dubbadhu na gootee. Mana keessaa asitti maal iccitii mana keessaa maal dubbadhe? Wanti iccitii dubbadhe takka hin jiru. Iccitii maal dubbadhe? Wallahi oh man hogeelkaa manaa dhuf jirtaa ikkami har'a mana kiyya dhuftee welkaam siin jedheera. Galuu kee taasii galchuu ta'e oh maan galatoomii wallaa firoo yoo argu baay'ee gammadaa dhugaamu haa taphattu marra koo bare oomaan jirta mi har'a leencanarra ofigaa oomaan dhugaa mana kiyya keessa jiraarra mi manuma kiyya kana yooma seene leenci dhugaa manuma kiyya kana yooma seene yooma ijaan arga dhugumaa bira wallahi argeen beeku yaani bas gastii namaati irratti argadhe gastii namaati irratti argadhee ture la diyaki this shows
kolfitaniiti dhugaadha bir mana namaatitti argadhee ture garuu mana ofii kiyyaa banadhee seenutti argadhee hin beeku akkasii haadha faaxee waamamee haadha faaxee amsheer gaafa tokko dhufa dhugaadha gaafa tokko ni dhufa abdii hin murruu zeenuutu wayyee haati faaxee mama hasaanotee hojii jirti haa jiraattu maa rakkoo qabaree haa taphattu akka karaa jira leenci inni dhufaaree karaa jiraati faaxee hasaanotee hojii jirti bareeda haa jiraattu bakka haa taphattu wayi okay taphadhu omfiroomaaf baddisii labilbila وين اللي قال فتح وين ميرا طبعا كان طبعا تبع جو فتح لي ما انتو بيسا يوكي وين كمان سيا وين كل أدور وين هذي عندي جوا نمشي ما نمشي له وين عندك يا يا أمس كمان هي مديتي ركابو نجني أسجلت وينو غيرتي تا كده عادي تكفى عشان قلتي أما نتي كده كنا كده أجي ستة والله هذا فاتي قبل بريد أنا جمال لتي أجي هذا فاتي إيه كبدا نقل شو إن كب إيه كبدا نقل شو أجي ستة كده عادي لما تا عادي لما فا عشان قلتي مثلا كاتي دافو يلا درتا ما في رومانار كازي فول ولا لا هذا فاتي أنا إنكابو برا كونكو عشان قلتي نام فيدو عشان قلتي سيفدا كونو سيفدا ميرا كاديو نعرفيف نافجرات دقاليتي يا والله نبيكا والله ناجرا كونو كان نعرفني كان نعرف أنا ركوني تيك توك كان كتب البلاس كان رتيم في الوشان قلتي إذا سينفذوا تانان إذا سينفذوا تانان أصلاد تيتي أكنا قوت إذا تنخات ها فاتي إذا كفمتي بر عم رب كون في الكرنك أبو برا what في الكرنك أبو سيدا مال مساقط أول شيء كتاتي تقوفا شيء قارا لما نياتا كتاتي تقوفا قارا لما نياتا كتاتي لما تأمو جتشودا داكو beera reefila harree waliin mana baaburaati bayaartu fakkaata qixaatii sadaffaa ammoo jechuudha an firan qabuu durumaayyuu akkanumaan dhaadadhe I am so sorry wallahi kuma takkaan namoota sanuu bar ispeechaalan jira 500 kennanii fi bar akka kiyya kana qurxummiidhaaf wannoodhaan iyyuu miti bar ay garme oduu dhiisi waan barbaadde mal mee firuma kan kee ka dhufeetiin amma fira sii ta'ee akkasii qocee si dhaabsisu akka nama danda'ee dubbata qixaatii lama sirraa qaba barsanuu tokkichaa soo firaan fiti qixaa tokkoffaa daakuu lammata ammoo qaara lama sadaffis abaaboo naa guutaa abaaboo guutaame gowwaa nama irraa akiran gurbama kana arge kiyya bututa nama biyya kanaadaa deeme mee amma haadhati yamaa dhufee arrabse
Sanu arada godhus kiyya ada sale nagarti. Mee kun amma ariifa jedhanii immoo gowwaa jedhanii immoo maraata jedhanii immoo nama fayyaa qabu jedhanii ammoo na arrabsise haadhatee arrabsaa jirta lana garuu gowwaan akkanaa bootaan qabu dhiisa. Amma kudhan dura ol beeyna 2013 irraa beekaa feesbuukii kanarra. Oh shit, Mangisti, thank you. Thank you. Thank you. Dhugaadha ba. Yoo akkam nama arrabsitanii arrabsitan haadha namaan arrabsina gaarii miti maaliif haadhatee manatti ilaali. Waan haadha san arrabsitee fakkaachuun mala garuu haadhatee akka arrabsitetti ilaali. Siigale maaliif gaarii ija namaa keessa buuta. Arrabni hamaa summiidha wallahi. Allahumma sa Muhammad sayyidina. Baby, how are you? Hi, Habib. How are you? You're fine? Hi, English. Hi, baby. Hi, baby. Hi. How are you, Habib? Mangisti, welcome. Welcome, ready. Hashim. Hi. How are you today? I miss you, Reddy. I miss you. Ready. Ini. Kami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi tu kita ya. Buracha ye. Kami. Welcome, Buracha. Badai cuma. Negara kami. Cairo ni isme nubuat listnya bicara senjala benda ni kan. Nujala badai lagi. Wallahi kurre welcome. Ayo. Hi bos. Sorry. Kena kam? Saya ada kan. Galatoon assalamualaikum baga jiraata warri jala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fayyaa jirtu? Nimbu wallahi galatoomi eda amsi singeme kha. Gara kemana lagi garu? Ya Fatiyan ha galatomtu ating as jirti ating sibira stack te jira isfano man kabo no wanta ko arke gitrai jira no wanti tay male ane video taka bakay dulle seno ni beita busy la jireenya faranji khana isinin dage fada hanka charra fayyadame video ko post gote tiktok telefono khiya kan banatin arge jechu gizen argu ummata duai kanate duai amin jun arke jechu ana hagala mubarak isnati me saa yatana ganam Sindafara jechuudha bara. Biyyee si nyaachise sanuu. Dafaru. Dhukka sirraa kaasee dhufa. I am promise. Ara maalidha Oromoo maraatu kee dadhu bas gaabir ani tasaqaayyee. Oromoo maraatu kee dadhu. Mi maraattu. Samira Bismillahirrahmanirrahim itti fuudhaa. Anka jedhu namni 300 kun gurraan naga yaartanii mee yeroo takkitti ashaangulliitii kolfaa ol erga namni 300 wayii kun inuma jirtanii garuu yoo nagarra taa'aa jiraattan rakkoo qabu dhugaa rabbi nagahuma irra yoo taa'aa jiraattan I am happy. Aslaqqasee dhufu yeroo nagahuma irra taa'aa gochuu dhiistanii ka taa'aa jiraattan yoo ta'e rakkoo takkan qabu taa'aa naga qabaattanii isin naa taa'uun anaaf gammachuu guddaadha. Aslaqqasee dhufu yeroo dhugaa rabbi naga irraa isin taa'aa jiraattan taanaa. Hai. Bar namni nama 50 jalaa qabullee taabtaabi'an fide tananii fidaban. Nama kanaani nagahuma irraa mukayifa jala yoo jiraattan rakkoo qabu. Gara mukayifa siqaataa akka isinitti hin oo'ine. Gammachuu keessan fedhaan yaa saba koo yaa qaali.
injirtanii hundi keessanuu iyyuu kastaanan rakkoo